Dadhee namo ci dabarraammo jijjiiramteeti micoota nagantee manastu godhanii kun ammaan ta'an lafa dhiisee akkas ta'e akkana waan amma deemaa jiru kana wajjin obsee piraank goona gaama kam jettan obsee piraankii goona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, akkam jirtu nagaa isinii fayyaadha. Viidiyoo biraatiin deebi'ee dhuftan jaalala ibsuudha. Warroonni channel keenyaaf haaraa ta'an subscribe godhaa isiniin jaa. Aara dhufeetiin jira viidiyoo biraatiin maaliin dhuftee jechuun kan isin oolu khayriidha. Bareeda waan gaariidha. Hamtuun hin jirtu alhamdulillah. Jalqaba irratti warroonni silkii keessaan dawwaltanii akkasuma naa barreessanii isiniin deebisin dhiifama guddaa naa godhaadha. Hedduu dhiifama isiniin jaa wallahi namni hedduu waan barreessu namni hedduu waan bilbileef so deebisuu hin dandeenye akkasuma waan hin dalagaa jiru gisee hedduu waan hin dalagaa dalaguuf guyyaa kun amma gisee daqiiqa wanni viidiyoo sana waraabu jiru dalagaa irraa gabbeetuma. So guys har'aan tana dhufeetiin jira viidiyoo dhiyoo kana nuti waraabne irratti waan sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru akkasuma keessattuu tiiktook gubbatti deemaa jiru gaaffii uummanni hawaasni keessan gaafa hojjete warroonni dhiyaatan saayibban kiyya akkasuma warroonni nu jaalatte warroonni hedduu nu wajjin faamilii kiloos taatan hundi keessanuu keessaan nagaafachaa jettan san deebisuudha waan sanniifin har'aan tana viidiyoo biraa waraabuudhaaf dhufee obseeleen deengadda waraabdee turte. So guys viidiyoo nuti deengadda daleeyne irratti ta'u obseen guyyaa jalqabaa daleeyne irratti nama tokko lamaan keessaa nama yuutuub irratti dalagu keessaa filadhaadha. Kana booda nuti irratti daleeyne wajjin yaada jiru gaffidde obseeni. So san yaada wajjin haasofne waan naafisii waliin jenne ammoo waan dalagaa waan kana godhuu hin danda'u. Gisee hedduu biizii waan hin ta'eef jennaani ni gurgurraa waan kana maal jennaani lakkiin ta'u qoome yaaduma kana hawaasa dheeyseeti waan isaan jaallalle hordoftoota keenya dheeyseefi naan jettee waan san goote. So akka isin namni itti fudhate akka biraatti itti fudhate akka waan itti wal dhabnee gargar baanee yookaan immoo waan biraa irratti jechuun wal dhabdee guddoon iyyuu uumamtee akkasii fudhattanii wanni sanii fi namni akkasii fudhatee namni baay'een deemu jira keessattuu warri tiiktook irra viidiyoo poosti godhu. Kisuma hundaa olaalame viidiyoo keessa kutaniiti bakkoota jechoota gartee narvi nama godhu tokko narvisi nama godhu keessaa guuraniiti. Jechuun tokko akkasii poosti godhan keessaa guurii namni viidiyoo gaafa isiin deemu fa'aa guyyaa isiin biyya sana biraa deemu fa'aa bahu fuulanii poosti godhanii kun ammaan ta'an lafa dhiisee akkas ta'e akkana gartanii waan hedduu deemu jira. So ani laaleetiin afur eega dubbiin ture kan taate meeqoo adeemtu ni laala yaada jooliin itti dhiisee xiqqoo ture wanni islaa guyyaa sanuu gabbee akkasii dubbiin kun ni jaa ammallee wanni jiru tokko seera yuutuubii keessatti fi viidiyoo keessatti illee gisee har'aan tana wanta gadhiiftee ta duraan jiru santu nama bira deema malee taphoota illee suutumettee dhufte jechuudha. Inshaallah warri haga ammaatti viidiyoo obseen deengadda waraabde boodarra waraabdee kalema deengadda waraabde isin bira geenillee isin bira geessi tiyyata ammoo waraabu jirullee suutettee isin bira dhufti. Hagasitti wallahi stiil haga nama hedduu naa dhugaa nama hedduu naa barreessa dhugaadha namni keessaan na dubbisee namni dhiyaatee waan kana dhiisi maal nan joosi jira namni keenya maaltu maal ta'e maaf akkana gootanii aw khaanis koomantii jalatti bar naxaragu wartanii naxaragu jira namni hundinuu jechuudha. So warroonni yaada bareedu yaada gaarii fi waan nama waliif fidaa akkasuma waan gartee jaalaltaa hin cimsaa yookaan immoo nuu kana walitti dhiyeessaa silaa dhabdeen jiraatteeyyuu warri waan yaada akkasii nama hedduu galatoomaadha. Kana abartanii illee hedduu galatoomaa garuu namni hedduuni aboo ibsu akkamitti kanaa dhaadheeyna immoo ci dabarraa immoo jijjiiramteeti micoota nagantee naannoo jaan keessaan dabarsin wallahi akkamumatti biyya namaa dheeyte si dabarraa micootana gantee kanaan joo jira keenya wanni akkasii hin jirtu yoo wanni takka wanni nu badde silaa dhugumaanu naaf obseen rabbi nutti hin godhanii waan takka rabbi nutti hin fidin naafisii wal lolle jechuudha. Ollatti himu nama biraa dhiisaati ollatti himu takkallee jechuun stiil wallahi naa obseeni haga arraa takkaa wal lollee hin beenu. Wal lolle xiqqishaa namni walitti haaromna keessa jiru namni wanni jaa guyyuma tokko naafisii wal dhabnee namni jidduu seenee nu araarsee hin beeku jechuudha stiil. So namni waan xiqqishoo irra wal ni haaraa immoo wal araarfata akkasii keessattuu eegaan biyya sana fa'aa dhufeewu takkaa walumattuu aarree hin beenu guyyaa takka waan irratti walitti aarree hin beeku akkasii walitti aarree hamtuun takka hin jirtu gammachuudha nu biraani. Garuu viidiyoon san akkas isiniif fakkeessuu keenyaa fi hedduu dhiifamaa isiniin jedha. Gama biraatiin ammoo gana afur takka hin baasu harkeetiin jira. Hai namni biyya biraa jirulleeni silaa biyya biraa jiraate keessi na barreessaa misee jumaa wanni jaa kaaziroo na bilbilee maal jee kaan saayiba keenya bilbilee bakka hedduu viidiyoon san nama rabbashte walumaa galattu hedduu nama rabbashte so dhiifama isiniin jaa viidiyoon san sirrii hin turre akka isin nama gootinatti hin fakkaanne
Sambiraan ammas kawaasa keenya ni beeytanii mala isin lembar waan gammachuu takka waan gaawwanni takka isin himurraa yoo boo'icha waan akkasii takka isin himanii irra isin yaa sorry qaqoo godhe irra isin gammachiisa akkamitti naan jaa aduu fuulan na bahe. Santuu irra isin wanni jaa ni ilaaltan waan akkasiisan nama wal dhabee fi nama wal lolee fi nama waan rabsuu fi nama waan jiru kana namni hedduu ilaala. So wal dhabdeen teenya suni taa viidiyoo irratti namni fuudhee olii gadi nama jiru sanii wal dhabdeen kan jirtu wal lolata kan qabnu ammoo namni akka itti fuudheetiin mummuree jidduudhaa deemuun jiruun hedduu jira. Ammas dheengadduma obsuu hin dheengadduma viidiyoo makaleessa dheengadda leeyite keessatti ta'isiin bakka isiin gartee silaa akkas ta'e waan jettee isiin fayyadamtee fuudhanii mummuranii achirra kaayan. Bakka isin galtee nama tokko dalagaaf qabaan waan akkanaa godhu nuti nama miidiyaa kanarra waan ture waan ta'eef kun nutti haarawaa miti garuu gisee nama bira gahee namni akkasii fudhataa wallahi viidiyoo tana gisee ilaalu anummaanu hayi si maaltu maal ta'e hagaan jeef gaafa dhutta kanatti taateeti ammaas gaa namni akka yeroo san taate hin gabbee waan hin saachitoo gamuun daanuu ni dubbadha ture wallahi ni isin jaa so ganama dalagaa deemna galgala ni galla gisuma viidiyoo waraabnu sanuun dhabeetiin obsiidhaan waraabe jedhanii so anamma taa'imee argadheetiin viidiyoo kana isin waraabe hamtuun takka kan jirree fi nagaa akka qabnuu fi inshaallah gala fuulduraatitti illee nagaan akka jiraannu umrii akka warra nu dheeressu du'aa nu godhaadha. Tabraa chaanalli keenya 1,883 jira. 200 seenuuf deemna inshaallah gaafa 200 seenne waan ajaa'iba harkaa isinii qabna waan addaa isinii gammachuu ta'e isinii nu jira akkasuma inshaallah waan haarawaa dhageessanii waan haarawaa agartanii yoo rabbi jee subscribe godhuun dagatinaa gaa please yoo nuti irratti hin dalagne illee isin subscribe godhuun dagatinaa maal dalaydee subscribe godhana naan hin jeeyinaadha akkas naan hin jeeyinaadha. So viidiyoo irra isinii dalayna inshaallah maal jennaan beeytanii gisee biyya tana dhufte namni gaaga qubatutti haala isaatii fi siistemaa gabartutti waa hunda godhuu hin dandeessu kana booda viidiyoo isinii waraabna obseen isinii waraabdeen illee isinii fi waraaba warroonni yuutuuba bitachuudhaaf keessaan barreessan illee dhiifama laalumaa fi garii maal laan jaanii beeytanii mucaa haasoo wallaalee kakkum diddam joofi by the way jette ijoolleen biyyaatu wanni isin beekuu qabdanii yuutuub chaanaal jechuun wallahi qalaalitti ilaalina hedduu waan hedduu nama fayyadaati. Miidiyaa keessaa wanni akka yuutuubii bareedaadha hin jiru dhugumaan isin hima yoo sabskraayibii qabaattee waan bareedduu waan takka irra dalaydee ati ittiin sabskraayibiin kee guddatee si kafaluu eeganillee kafaltillee irraa argatta waan takka dabarsuu feetes wanni sanis dattee hawaasa bira si geessi sooshaal miidiyaa jechuun nama waan gaarii itti fayyadamuu beekuuf hedduu waan bareedaadha. Sanii fi gisee kuma 20 ol jiru namni haasoo wallaalte jettan san amma yuutuuba kana dolara kuma 20 USA gurraattii sanni beekanii gurraattii san kash gootee yoo fiddeen akka natin fudhadhan san yoo fiddeen ukkannite namni maallaqa san gara galee ilaalan jiru because chaanala kanan goo kumni 20 san arraantanaa yookaan nama ergee yookaan wayin bitee yookaan maal jedhuma badee gana hangasuma garuu yuutuub chaanaliin kuni hanga nuti lubbuun jirru haga nuti inshaallah guyyaan keenya addunyaa irra hin deemnetti waan hojii jiraate jechuudha. Waan gisee feenetti irraa dalee itti fayyadamnee viidiyoo irra baasnee maallaqa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Bakka maalni isin hin jaa bakka akkasi namuma waan takka dalagattee yeroo ati dalagaa san dalaydetti maallaqni ishee kafalama. Innilleen yeroo ati viidiyoo irra gadhiistee isin laaltanii laayik nu gootanitti maallaqa nuuf kafalaa jechuudha. Akkasuma isiniini wanni hundinuu kaas ga'e warroonni subscribe nu gootan egaa irraa isin nu geessanii hedduu galatooma alfadha hagam akka isin nu jaalatanii fi hagam akka isin nu kabajanis argeetiin jira dhugaa rabbiitti namni hedduun komantii caalaa keessaa na barreessanii numan arkaa tiyya qofaa miti akkasuma ibsuu anda obsee faamilii irratti illee instaagiraam akkasuma tiiktookii feesbuukiidhaan namni hedduun tekstii nu gootan jettanii arguu jirraa tokko takka isin deebisuurraa asuma waan deebisnee waan asumarraa hin gahuuti isin deebisnee gaariidha jechuudhaa fi cal jennee dhugumatti ulfaadhaadha warroonni ammoo obsee wajjiidhaan viidiyoo nu dalagaadha. Make sure ta'uu barbaanna jettanii inshaallah viidiyoo isiniif dalayna next viidiyoo kanatti aanee haa dhufu kiyyaa bakka ishiiti jeetiin amana inshaallah saniifuu viidiyoo biraa isiniif gadhiifna warri wanni kun hundi mataa keessaa gammaa dhugaa isiniif fakkaate hundinuu akkasii quba qabaadhaadha inshaallah viidiyoo biraa isiniif gadhiifna isin jaa tabraa ammoo inshaallah viidiyoo takka waan amma deemaa jiru kana wajjini
obsee prank goona gaama kam jettan obsee prankii goona prankii obsee prankii goona inshaallah prankii ajaa'ibaa isii goona maal akka isin jettu ilaallaa waan amma dhiyoon tan ammaan tan haawaa amma viidiyoo nuti goone tan irratti uumamee fi waan deemaa jiru irratti yaada ajaa'ibaa tokkoon harkaa qabu isinii qaba saniiniin prankii godhuufadha mee obseen akkam akka isin jettu waliin ilaalla inshaallah viidiyoo tana ጊዜ ላልተን ዋች ጊዜ ጎተን ላይክ ጎዱን ደገተና ሲንጃ ማሊ ጀናኒ ላይኪን ቪዲዮ ካስቲ ቪዲዮ ላይክ ነው ጎዳዳ ሰብስክራይብ ጎዱን ደገተናዳ ሶ ጋይስ አከሲ አራንተናሞ አከና ከቲ በሬዴ ሲኒገልቴ በሬዴ ፉል ኸየና ሞለቴ ሆፌ ዋሶን እንካቲን አከሲ እንደረታይ ቪዲዮ ራቡፍ ናምኒ አከና ቶልቼ ነበረቼ ናስ ሐመዲ ነምኒ ቢያ ናይሮቢ ተናዮን ሶሪ ናይሮቢ እንጃ ያዴት እንጅሬቹ ቢየት ይሰን ካልጋሪ ፊ ኤድመንተን ናኖ ከነ ጅራተን ብሩክሲቴ yeroo kaalgaarii dhuftanii warra as keessa jiraatan silaa bu'as jirtanii warri biyya biraa jirtan illee gisee dhuftan akkasii gortanii faayettan naasittiin instagram saasirra jira asiin appointimentii qabatanii dheeytanii rifeensa keessan akka isin barbaadanitti seela isin barbaadan isin ciruu danda'a nama ajaa'ibaati professionaal waan ta'eef akka isin dheeytanii achi shaayettan shaan jenne anu kaameraa ajaa'ibaati beekaa jira keenya kaameraan sigartee gama hunda nu barsiisa kaameraan harkaan hin goru jeesitti fakkaan harka hin qaba saniifuu isa bira kaleetanii shaayetanii isin gaafadha instagram isaa kana asumaan bu'uuradhaadha appointimentii malee wakiiniin hin jirtu saniifuu appointimentii qabadhaan isin jaa akkasuma warroonni beeksifachuu barbaadan shooppii keessa wantoota adda addaa lakkoofsa jala garta kanaan qunnamaadha gara instagramiitiin jechuudha instagram qofaan qaban kanaanii saniifuu kanaan qunnamaadha wanta barbaadan waan isin feetan isin beeksifnaa biyya keessa biyya alaa akkasuma Ameerikaaf Noorz Ameerikaa bakka barbaadda yoo jiraatan isin beeksisuudhaaf reediidha jechuudha maaliif jennaan wal barsiisuu qabna wal garsiisuu qabna maalii aga inni bu'aa qabu miidiyaan agamta akka inni bu'aa qabuu fi agamta akka inni isin galtee paawar inni qabu ni gartanii kanarratti waan dandeenyuun waan godhuu hundaanuu isin bira jirra saniifuu warroonni waan beeksifachuu barbaadaniif waan jechuudha nambara kana qunnamaadha telegiraam jechuudha sanii isin jaa akkasii viidiyoon kiyya karra kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti wal deemna gaana turan isin jaa hin dagatinadha prank sanillee obseenin godha obsee wajjin viidiyoo biraa dalanii ni dhufna kana boota viidiyoon addan dhaabbattu biyya kana keessa kalgaarii keessa waan barbaadan gaafa dura dhufsan daawwantawan maal deemee isin garsiisuun dureemi bakka barbaadanii naannoo isin daawwachuu feetanii natti himaadhaa dhaqee isin daawwachuudhaaf qophiidha kana booda so guys kanumaan isin jaa deemtu nagaan turadha bye bye guys